Oduun godina Harargee lixaa magaalaa Galatootti kaleessa dhagahame waan mudatee hin beeknee fi kan ajab nama jechisiisudha. Waraabessi silaa halkan deemu guyyaa magaalaa keessa deeme kilinika dhuunfaa milkii ja'amu seenee ilmee waraannachuutu himama. Isaan boodaas waan ta'ee ogeessi fayyaa kilinikicha keessa hojjetu akkasitti BBCtti hime. Ganama naannoo sa'aatii 4 ture ulaan kilinika keenyaa banaa ture nutis hojii hin jalqabne ture. Waraabessi kun kallattumaan ulaan banaa taanaan seene kutaa laaboraatoorii seene jechuun obbo Beezaabbii BBCtti hime. Waraabessa mooraa seene kanas namni gaafa argu namni gariin waraabessicha mooraa seene kana hoggaa argu rifatee ulee fudhatee reebuuf lafaatti kee jechuun obbo Beezaabbii himam. Abbaan qabeenya kilinika dhuunfaa kanaa garuu waraabessa kana namoonni akka hin tuyne irraa dhorkus himam. Naannoo sa'aatii 5 ta'u mooraa kilinikaa namni guutee ture. Yeroo kana warra poolisii tiraafikaa naannoo sana jiran waamne uummanni akka tasgabbaa'u gochuuf yaallee turre jeem. Waraabessichi erga kutaa laaboraatoorii seenee mataa isaa buuseetuma maramee ciise kan jiru ogeessi fayyaa kun haalli isaa kan dhukkubsate malee waan miidhaa namarra ga'uuf deemuu hin fakkaatu ture jeem. Waraabessi kun dhukkuba akka qabaachuu malu shakkine isaan boodaas warra ogeessa fayyaa beeladootaatti bilbilee innis dhufee ilmoo antiraabiyees jedhamu kenneef jeem. Sana booda qoricha kana faarmaasii deemee biteen suuta jedhee ilmoodhaanis waraane jaam. Sa'aatii tokkoo fi walakkaa kilinika kana keessatti akka dabarse kan dubbatu obbo Addunyaan waraabessichi ilmoo waraannatee deeqaa 20 booda ka'ee deeme jaam. Waraabessi kun dhukkubsataa waan fakkaatuuf nuti kutaa duwwaa tokko keessa galchuuf turre garuu akka nuti yaanne hin taane inni ilmoo waraannatee jennaan bakka ciisee jiru sanaa ka'eetuma bahee deeme jechuun hime. Kutaa laaboraatoorii waraabessi seenee keessatti ilmoo waraannate kanas qulqullina barbaachisu erga godhameen booda kilinikichi hojii idileesaa yaada namaa itti ufuus himam. Kanaan dura taateen akkanaa naannoo sanatti dhagahames mudatees kan hin beeknee fi inni kun namoota naannoo hedduu ajab akka jechisiise obbo Addunyaan dubbata. Magaalaa Hararitti yeroo baay'ee namoonni waraabessaaf oolachuu akka hawwa turistiitti yoo itti fayyadaman dhagahama.